Udah Abdullah. Dhufe mujurtichi manguddichi. Wannan jaraa dhufe Abdullah gabdee kagaran siyaa fayyu. Waljad. Situ mana? Kuno daawwattoota kiyya Abdallah Nesiya. Kaayoo fi jabeessa kanas keessatti dabarsine. Kuno kana Suleemanillee kagartan sun Suleemaniin gootoo fi hin jedhu sun kana kuno akkuma gartan jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jiriittu daawwattoota kiyya bakki jiraatanis niin jecha nageenyi kiyya kan onni irraa ka'e bakkuma jirtanitti isinarra qabu isiniin jedha. Kuno har'allee deebi'ee dhufee jira maaliif dhufte yoo jettan akkuma waliin bahinu jechuudha. Obboleettii liina sunillee mana nu dhuftee turte akkasitti dirqamaan ofirraa baafne jechuudha. Dirqiidhaan siirii waa meeqaan achi nu ooftee as nu deebifte garuu akkasittuyyuu isii manarraa baasee obboleettii tiyya ka fayyisuu danda'u. Dawaan Abdallaa bira jira. Sheekallee itti yaame ture sheeyni itti qara'ee dadhabe kun siirii akkasii sanii miti. Siirii dawaan bahu waan callisanii miti. Uummanni uummata siirii adda dalagu ni beeytanii isinillee daawwattoota kiyya amma sanumaaf har'a eessa jira kunoo. Gaara keessa jechuudha. Maaliif gaara kana maal gootaa gaara deebite Yusuf gaara keessa maal gootaa jechuun keessan hin oolamu garuu wanta gaara keessa godhu maali daawwattoota keenya maaliif dhufe Abdallaa amma mucaa saniilleen ammallee raqama kiyya argatee jira walii barreessine risaalallee inni Abdallaan faati qabde jechuudha. Abdallaan faati qabdee ammallee dararuu jirti garuu akkasumattuu jechuudha akkuma jarri qabdee dararuu jirtu sanittu an ammallee hin hafne dhufu wedama itti dhaqoota eessa dhayte maal gootaa gaara deemte hin jedhina. Haga namni nama sodaatu sodaanne haga namni nama kabaju kabaje meeshaan kiyyallee na jalaa badee qabeenya kiyyallee fudhatanii cal'isee obboleettii tiyyallee akkas godhaniitu nan dhiisan daawwattoota kiyya nan dhiisu uummanni kun silaa amma mootu'an Abdallaa sanarra halkan isaatiin kun akkuma gartan aduun seentee jirti halkan malee deeman amma booda guyyaa jechuudha. Isaan ifa ibsatanii akkana osoo isaan godhatanu qolomata dhayeetiniin Abdallaa san fuudhee akka inni dawaallee baaseetiniin keeriyaallee akka inni naa baasu naa fayyisu dawaa hundaa akka inni natti kennee keeriyaa fayyisu godhu edaa ka achi keessatti lubbuu isaatiin dararamu jiru sunillee anaaf jecha liinaaf jecha keeriyaaf jecha sababa kiyyaan gaara san keessa galee Abdallaa harka galee jechuudha. Kanaafuu an akkamiin mana taa'u wanti an mana taa'ullee mana taa'uufis hin jiru kan mana taa'u dubartiidha malee ilma dhiiratii miti an ilma dhiiratii yookaan ni dhabamsiisa yookaan nan dhabamsiisa. Kanneen lamaan keessaa tokko murteeffadhee deemu jira murteeffadhee du'aa naa godhaan isiniin jedha amma mootu gaara san keessa dhaqee jechuudha. Waan isaan dalagan suuta deeme naannoo amma isaan viidiyoo itti waraabanillee ni beekan ni qabadhaa ummata kana qabadhu malee jechuu daawwattoota kiyya. Abdallaa hinumaayyuu Abdallaa ila jiraa isa ajjees jiraa isa awwaalee cafaacafee jedhu malee fayyaan argadhu anamma dhiiga kiyya kadheen gaddaa sanis qabuuse keeriyaa osoo hin taane Abdallaa ammallee dhaadachuu jira. Chaanaala Suleemanii irratti gadi dhiisanii viidiyoo wayii dhaadachuutti jiranii jechuudha daawwattoota keenya. Waan isaan jedhanii dhaadatan argitanii jirtanii isinillee santu nagubee mucaallee qabanii itti roorrisu jiranii daqiiqaa muraasa dura viidiyoo tokko gadi dhiisan viidiyoo YouTube Suleemanii irratti jechuudha. Sababa sanaan manaa bahee dhufe amma wanta manaa bahee dhufeef ummatuma kana lafarraa dhabamsiisuu qaba kalaasa. Fayyina jedhaniimi ayyee garaa laafu ture maaliif garaa laaftanaan jechuu turtan isinillee garuu ani haga obboleettii tiyya gaara kana keessaa baasutti isaan wajjin taaggaluu hin danda'u yeroo sanitti yaadni natti jiru yeroo sanii jechuudha daawwattoota kiyya ka obboleettii kiyyaati malee ka isaan dhabamsiisuti miti. Amma mootu gaara kanatti wanta hin deebi'eefis isaanin dhabamsiisa obboleettii tiyya ni fayyifan Abdallaallee harka kiyyatti ni galfan. Galfachuu kiyyalleen oolu du'aayi naa godhaan isiniin jedha hooma fedhallee ta'u amma kun akkuma gartan laala sa'aatii halkan isaatiin kun hin argitan jedhee yaada kun laala gaara kana keessa jira gaara kana keessa immoo sa'aatiin kun halkanii isaan immootu
isa dararu jiranii gaarri duuba kana jechuudha daawwattoota kiyya kanama xarafa taa'eetiin isin waraabu jira viidiyoo xarafa magaalatti baheetiin gaara isaanii itti seenee gaara isaanii gara xarafaatiin isin waraabu jira bakka naannoo keeriyaan itti nadhooyte san jira isaan qabu malee falli kiyya sin jiru obboleettiin tiyyallee naaf fayyuuf hin deemtu ana abdii kuteetiin magaalaa keessaa gaaratti deebi'e kalaas amma ta duraa sanirra abdii kutee jira akkas du'aayin haa godhaas du'aayin haa godhaa daawwattoota kiyya du'aayin keessan yoomillee taanan na fayyada du'aayin haa godhaa ani sheekallee itti yaame itti kara'anillee waa takka garuu obboleettiin liinaa dhufte daqiiqaa muraasa keessatti akka tasaa ta'ee jalaa fuunee jechuudha dawaa isiin deemtu san jalaa fuunee liinaan itti qabnaan keeriyaan na beeyte deebitee na jala gaggabsite yoo ilmaan akka ani kalas naa fayyise ilmaan liinaan dhabamsiisaa jedhuuniif waa san dalaye angaruu hin keessummeessu yoomillee taanan gama saniin hin keessummeessullee hin danda'uun isiniin jedha du'aayin haa godhaan amma maal taa'aa miti sa'aatiin amma dukkanaa'ee jira kalas isaa yeroo kana gaara keessa ifaa ibsatanii ta'an baatirii fa'a uummata badoo baatirii ibsatanii waa barbaade ani immoo yeroo masan baatirii isaanii laalee dhaqeetumaan isaan qabuuf deema du'aayin haa godhaa inshaallah amma kun bahee jira gaara keessa seenee jira magaalaa itti deebi'ullee hin danda'u ittillee hin deebi'u yookaan Abdallaa as keessa laamshessee dawaa fudhadhee galu yookaan ufii laamsha'ee gaara kana keessatti hafu lamaan keessaa takka filadheetiniin osoo an lubbuun jiru osoo ilma dhiirati naan jedhanu obboleettiin tiyya dararamuu hin qabdu kalaas wanti isin dararamtuuf hin jiru osoo immoo ani lubbuun jiru nama isii akkas godhisan osoo beeku nama keeriyaa akkas godhisan daawwattoota kiyya osoo beeku jechuudha fayyaa qabaadhee humna qabaadhee osoo jiru manatti galee isii wajjin taa'eetiniin keeriyaa gattaa'e keeriyaa dhaabadhu keeriyaa maal taate jechuun osoo nama waan isin taate osoo beekuu fi nama waa isii godhe osoo beeku naa faayidaan qabu kanaafuu isin du'aayin haa godhaan isiniin jedha kun amma magriiba azaananii jiranii an amma suuta gaara keessa deemetumaan qabuuf ta'a ijoollee Suleeman illeen Abdallaa illeen qabu malee fayyaan argadhu du'aayin haa godhaa inshaallah amma ni dhaqaa dhaqeetumaan eeggadhee mucaallee baafadhee Abdallaallee qabnee galuu qabna du'aayin haa godhaan isiniin jedha akkas jechuun daawwattoota kiyya kunoo dhufee jira amma naannoo sun naannoo kana eeggadhee jechuun dhagaan ka jiru hunda guutu addaayyaasuu qofa mataa isaanii addaayyaasuu qofa kaasau jira dhakaan mucarra lafadhaa jechuudha wantoota suutuma duubumaan dhaqee qabeetuma gara galchuu Suleemani Abdallaallee laala kunoo halkan kanaa kunoo daawwattoota maali yoo asii dhakaa kana mataa dha'e dhakaa kana mucaan na jalaa miidhama Jadi kan wantoota aboonatti miyaati dina ba'a gananiina ba'aati si tursiise akka abdan lamman gadaatee bumoo dii qolchee jiran anuma gartee bakka abdallaan hin jirutti jedha wanti midhaan tuwa tokko malee eege gara miidhaa gara isuufaa taati eegaa takka miidhaa wanti anamma laa aduudha jedhaa wantoota kiyya mucarra lafaan dhagaa mucarra lafaan Abdallah asoma beeku qorsa maal fiddaame Yuusuf dhufe ci dhufe man guddichi dhufe Abdallah
Ol jetta. Kai. Mage. Kai. Kai. Abdallah. Jiraasi awwaala keessa awwaalta sanitti kai. Ol kai. Abdallah ngaran ku. Abdallah wayitu hin jiru kai. Abdallah wayitu hin jiru. Kai. Siidhee kan hangartee mi? Eessa kutu Abdallah? Dhufe mujribtichi manguddichi. Wannan jaraa dhufe Abdallah gabdee ka garan siyaa fayyu. Kai. Kasih dubbate. Kai. Ol jet. Tumanino kita. Si tumani. Kun udah butuh tuh kijang mau berkan. Abdallah Nesya. Kai ufija bes kana sesa dabas. Kana Sulaiman illee kagartan sun. Sulaiman gooto finjir sun. Kana kun akkuma gartan jechuudha. Gartanii? Natumaa oole guyyaa guutuu narra dhaabbatee natumaa oole. Ol jedham. Abdallaan garam kutu. Abdallaan beeku deemeera maaliin fidee dhiyaatu dhagaan. Waa fide jedhee deeme. Yaas jira abboo Abdallaan. Yaas jira Abdallaan. Asii afaan kasgasadhaa yaas jira Abdallaan. Qorsa fiduu deeme. Yaa? Qorsa fiduu deeme miire. Caalis Abdallaallee ni qabna. Ni qabna Abdallaallee. Kun amma akkam goona sagalu. As keessa awwaalaa siin jedhee bar. As keessa si awwaalan himi. Bakka isaan itti si awwaalan. Waan isaan si godhan guutuu gartee mi? Takkaan irraa kafalla. Waa takkaan rifatee naa jecha gaara kana keessatti nyaatamtee oolte tokko. Kanaafuu si jechaan miila qullaa fiiga dhufa ilaal. Hin gartaami kophee kan? Kophee hammaama. Kana godhee dhufe. Isaanii si dararu argina. Qabi kana ol qabi. Ol jedh. Deengadda kasii hila bara obboleettii kiyyaa fi.